الشباب يتدقي دبلمي يو برباد تات القاعدة تدقي دبلمي يو برباد تات فداك أبيهم يا رسول الله مراتو توكو نما فيان كمنه نما سمون كمنه نما ركوي بالدكيسة بهاجرو توكو كمنه را فداك أبيهم يا رسول الله مال جاتشودا كن مال تجد مال جاتشودا كن مي أكا مسلمة توكو تدابدو تياد مسلم ne barsiisee fokkorin jedhu irratti barsiisiseedha miti amantaa muslimaa barsiisi obboleessa keessiidha gorsisiidha hamma kam gorsinee dadhabne deemne hamma kam nama erginee dadhabne deemne hidhamuu seeraan gaafatamuun kun waan sirriidha deettaay zarraaf jechuun ijaaramsi kuni sirna shari'aadhaan bulaan jirru sirna namtolcheedhaan bulaa jirra jechaadha kana beekaa. Sirna namtolcheedhaan deemaa jirti addunyaan bulaa jirti malee sirna amantiidhaan deemaa hin jirru yaa warroota keenya. Kana beekuun keessan barbaachisaadha jechaadha. Kanaafi nama tokko duraan dursa rakkoon samaanni ati hin jedhini ati jechuu dandeessa. Ana hin jedhinaa. Ana hin jedhini ana kan jedhu rabbiin tokkicha qofa jechaadha ijoollee muslimaa dhagaye ana hin jedhini ana kan jedhu rabbiin tokkicha jechaadha beektu ana hin jedhina ana kan jedhu rabbii guddaa qofa jechaadha dandeettii qabu rabbii guddaa qofa jechaadha akkuma amantii keetti amani beektaay giidoon qaba jettee miskiina tokko miskiina gaafa bira jiraachuu fedha alii dhalaa fakkaata alii dhiira fakkaata alii udaan nyaata kana qabnee reennee zarraaf fidaa akka jennee kaanee miidiyaa irratti wanti dhiichifnu tokko illee hin jiru jechaan otuu giidoo qabaanne akka musliimaatti awwalee musammaa maaliif dhiifne dandeettii qabaanne taate akka musliimaatti fidaa akka abii ummii yaa rasulallah jennee obboleessa mubaarak musammaa maaliif dhiifne otuu giidoo qabaanne fidaa akka abii ummii yaa rasulallah jennee kaanee obboleessa mubaarak maaliif dhiifne obboleessa qabaaf dhiifne obboleeyyan qabaaf dhiifne nama sagalee isaaf ta'u qabnaaf dhiifne akkasii miti beekan gullumaa maaliif dhiifne qabeenya qabaaf dhiifne miidiyaa qabaaf dhiifne beekaa ta'eef dhiifne nama barateef dhiifne yoon imaanyaa maaliif dhiifne qabeenya beekamtii qabaaf dhiifne nama sagalee isaaf ta'uuf dhiifne ni sodaanne fidaa akka jechuun sodaanne dhaqnee fidaa akka nan ajjeesanan gorraa jettu jechaadha. Waan tokko beekuun barbaachisaadha. Afuuftuun nama arraba malee yaada hin qabdan jechaadha. Maaliif dhiifne kana jechaadha? Nama jireenyi harkaa badee, kaartaan harkaa badee, sila akka namummaatti bira dhaabbanne akka musliimaatti koo bira dhaabbachuu qabna. Gurbaan kun musliima ture. Gurbaan kun musliima ture. Viidiyoo isaa ilaalaan ture bar. Kaleessa viidiyoo isaa hunda ilaalaan ture. Ijoolleen natti arginaan. Viidiyoo waggaa sadii dura ijoolleen natti arginaan ilaalaa ture bar. Viidiyoo waggaa sadi. Rakkoon gurbaa kana silaa nutu dhaabbachuu qaba, nutu gargaaruu qaba, amantii kamillee qabaatu, nutu bira dhaabbachuu qaba silaayi. Musliima ture. Musliima irraa kiristaana deeme. Akkaataa jiruutu harkaa bade, kaartaan harkaa bade. Nama jiruun kaartaan harkaa bade tokko. Nama jiruun kaartaan harkaa bade tokko. Nama daandiin harkaa bade tokko. Wallagga keessa ibidda boba'aa jira waggaa 8 fayyaa. Isaan olis waggaa 27 ibidda boba'aa ture. Wallagga keessa ni beektu taate. Warroota haaraa miidiyaarra dhuftaniif, warroota tokkokkara namni baneessinitti kennee nama arsitaniif. Waggaa 27 wallagga keessa labshaa ture. Waggaa 8 kanas rabshaa ture jechaadha wallagga keessa. Kana kuma qabdu. Tap god. Dhageessa tap god share god copy link god. Dhugaan dhageessanu. Bootara qaanooluwan. Dhugaan dhageessu. Dhugaa hin dhageessu. Dhugaa biran dhaabbattu. Haqa biran dhaabbattu. Yaadi ilma musliimaa jechaadha. Amantiin islaamaa maal barsiisa? Adaba barsiisa miti. Amantiin islaamaa maal barsiisa? Adaba barsiisa. Adaba barsiisa.
ملي زراف أكي الشباب تدبلما زراف يتنو دقاتي القاعدة تدبلما دقاتي الشباب تدبلما مراتو توكو قبنيرا مراتو توكو نما حقلي سات نما سمون سانو جنة توكو نما كبر بعد جراتو توكو نما كبر بعد جراتو توكو نما سمون سانو جنة توكو نما جرين يركا بعد توكو نما جرين يركا بعد توكو والله لازم نما خارتان يركا بعد توكو نما سمون قبل توكو يو نما جيسي تكو سيراني تنقافة تمور بيت متي سمون سانو جتوف ديسي أمانتي الرب سوميتي نما سمون سان شاكل لتوكو نما لبونا ما بلس لكو سيران أما قافة تمون بيكتا نسين أما قافة تمون نمني سمون سان ددقو سمون سان دلقو اوكي اوتو قربان كون كينيا كيسا ديمي كيزي داف يوكان يويني داف كيزي كو بيفتشو داف politika hojjetaa jira yoo jette taate gaafa biyya keessa ture gurbaan kun akkam ture gaafa biyya keessa ture akkam ture memee dheenyaan wallagga keessa na warroonni isa beektan dheenyaan warroonni isa beektan tap god seenu barbaaddu okay ya rabbi ya tokkicha abbaa dhibbaa Waati kootuun dubbaddeenitti tola garuu ni torkiin jeeqaa jiranatti fakkaate malee kan kootii boo kan keetii laa. Reetoo ni torkiin kee yoo yeeqa taate rakkoodha. Misis rakkoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Nagaa jirra galata rabbi. Jalqabamee warra jala jirtan warra amantii biraa amantii kiristaanaasi. Kan muslimaasi sheer godhaati nama biraan fidina firaa walitti ichaan barbaada tokkoffaa. Sheer godhaa bareechaati nama jedhu kana fida. Waan kana ni beekaani? Firaa walitti ichaatii fi Marqoosiin nama jedhamu. Maal nu godhu? Wanti jara kana barbaadee fi kan Mubaarak Musammaa bira yeroo hunda dhaabbatullee jira kana kan amantiidhaaf amantiillee nam fixadha baracha. Kan amantiidhaaf amantiillee walitti naqu Mubaarak Musammaati ajjeesaa amantiin jedhu kamirrattuyyuu addunyaa kana irratti hin jiru. Maal akka inni ta'e nan bira dhaabbataa jiran jarri kunillee kanaan isan barbaada jara kana lammain barbaada. Firaawulitichaatiif Marqoosiin yeroo jarri dhufan deebii jara waa gaafadhu amasitti mootii qabadha karaaran jira haasaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garee poolitikaa namaati. Edda gareen shaadaa otuu dhufiniin dura maaltu ture wal bareechinee beekna sooshaal miidiyaa kana irratti jechaadha gara feesbuukii irratti. Gareen shaadaa lamman jechaadha. Gareen shaadaan tokko amantii islaamaa keessa dhokachuu barbaada laakiin poolitikanyaadha keessisaa. Amantii islaamaa keessa dhokachuu barbaada. Gareen shaadaan sun immoo oromummaa keessa dhokachuu barbaada. Kun immoo oromoo waliin hin baasu laa dhagaa. Oromoo dhagaa bareechee beeka sooshaal miidiyaa kana. MSC keessan mataatti garagalcheedha. MSummaa keessanii maalummaa keessan dhagaa bareechaadha. Garee shaadaa lammanuu poolitikanyaadha. Garee shaadaa lammaneedha. Ragaa wajjin isinii dhiyeessuu hin danda'a. Gareen shaadaa amantii musliimaa qabu poolitikaa istiraatejii poolitikaa qaba. Gareen shaadaa beentee sunis amantii poolitikaa qaba. Walquba qabna jechaadha. Bareechini isinii fagatu. Walakkaa irratti maal keessa turre? Maal keessa jirra? Maal keessa turanii wal beekna bareechine jechaadha. Hin beektan waa'ee istiraatejii miidiyaa kana irra deemu jechaadha. Lammanuu poolitikaa keessa jiran.
Lammanuu adda poolitikaan harkaa bannaani garee shaadaa kiristaanaa garee shaadaa musliimaa jedhanii dhufan. Lammanuu kin poolitikan yoota. Bareechinee wal beekna bara. Akkasiin. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Akkamat. Nagaa garraa gara tarabbi. Innan jedhe mucaan kun gizee kaanoo nagaadha gizee waa jedhaaf walii bira taa'e muslimaa arrabsu anillee ergasiis hin deeggaran ture ammas immoo ati uuma dhugaa irratti taasoftaa gizee sana jarri kun hin gorsanii waa'ee muslimaa kan. Jarkam. Waa jeniif hawwaleen dhengadde gizee bukkee ofii intinaa jaraarra kaa'anii haasofsiisaa turan jechuudha haasofsiisaa turanii beektaa. Gorsa isaas dhagee jira. Ijoolleen viidiyoo adda addaas dhufee jira. Miidiyaa irrattis deemaa jira jechaan. Gurbaan kun Wallagga keessatti dhalata miti? Yookaan maatiin irraa dhumuu danda'a. Namni quba qabu jira? Maatiin kee mana keessatti yookaan ilmoo haadha warraa maatiin dhumuu danda'a. Lola Wallagga keessa deemamaa jiru. Namni quba qabu jira? Namni dhiyaatee gaafate jira gurbaa kana? Injirumaa garuu namni immoo gorsaa turree dhiisi jedhaa turre amartii irratti hin qoosin jedhaa turree jedha. Qoonqoo ta'a. Ati gorsi kee qoonqoo naa ta'a. Gorsi kee jireenya ta'a. Gorsi kiyya maatii kiyya qabrii maatii kiyya dhuman na deebisuu danda'a. Maaliin na bira dhaabbatte? Oromoon maaliin isa bira dhaabbatte? Gaafa gurbaa fayyaa walakkaa achirraa dhumtu. Abbaa faana sadhiisee. Farajaan mammoo innansiin jedhe maa ka amantii irratti qoosuun immoo ta'a innoo nama bira dhaqee dhufe amantii arrabsaara. Gaafa namni tokko dhiirri tokko Oromoon aadaa safuu Oromoo keessa hin jirre tokko gaafa Doktor Murad. uffata akkanaa uffatee ba'u girrisaa ingirisinaa hidhi. Maatrabu. Dhaga'i fayyaa walakkaa achirraa dhumtu. Hidhitu maatrabu. Rabbaatanu girrisaa ingirrifte jechaadha. Dhaga'i sittan hima. Gaafa kana ta'u gurbaan kun Oromoon itti dhiyaatee gurbaa maal taate? Maal rakkatte? Maaltu sirraa ta'e? Oromoon kiristaanaas, kan musliimaas, kan peentees, kan waaqeffachaas, kan amantaa adda addaa qabu. Gurbaan kun gaafa akka dhalaa uffatee gaafa Oromiyaa keessa deemu maal rakkatte? Maaltu sirra ga'e? Maali aadaa safuu cabsaa jirta? Jedhee namni dhiyaateetti gaafate jira? Garee shaadaa keessaa, garee shaadaa lammanii keessaa, garee musliima keessaa, garee kiristaana keessaa. Namni itti dhiyaatee gurbaa kana garee sheekota keessaa, garee qeessota keessaa, garee paastaroota keessaa, garee abbaa gadaa keessaa, garee haadha sinqee keessaa nama kana dhiyaatee gurbayyo. Kuni aadaa Oromoo miti. Oromoon kanaan hin beekamu. Dhiirri dhalaan fakkaatu. Maali yaadni kee? Maal rakkatte? Maaliif kana taate? Namni intarbii godhe jira. Jira. Otuu gurbaan kun adda waa ta'e tokko warroota musliimaati fiicharii kan keewwattanu duraan dursa jechaadha. Fiicharii kan keewwatta kunoo gaafa akkana ta'ee deemu. Ilma dhiiraati. Maal taate? Maal rakkatte? Yookaan gara shamarranitti jijjiiramte moo maal rakkatteeti? Maaliif akkana taate jedhee namni gaafatee hin jira. Namni dhiyaatee hin jira. Rakkoo isaa namni hubatee jira. Fayyaa qaba moo hin qabu namni hubatee jira. Biyya keessatti hidhamee ba'e. Hidhamee dhiifamaan ba'e. Okey baqatee biyyaa ba'e. Namni dhiyaateetti gaafatee jira. Nama bar ilma namaati. Ilma namaati. Yoo maatiin isaa yoo irraa dhuman taate lola Wallagga keessa deemaa jiru namni quba qabu jira. Qabeenya yoo dhabe taate namni maraatu. Maatiin irraa dhume taate namni wadadamu. Ilmoon sadi raban yoo qabaate irraa wareegamte taate sammuun hin maraatu. Akka barbaaden ta'u bakka kanaa mannaan deetu abdiin kutatu addunyaa kana irraayi. Warroota abdii kutatan hin beektanuyi. Nama abdii kutatan hin beektu. Nama akka barbaade jiraate hin beektu. Ati hadhaa aqilii qabda. Atuu kana aqilii qabdu haqiliidhaan yaadaa jirta. Haqiliidhaan otuu yaaduu dandeesse taate garee adda addaa ijaartee kaatee hin caffartu namarratti jechaadha. Nama kana mana hidhaa geessuu mannaa silaayi mana yaalaa. Daktoora bareeda Oromoon maallaqa walitti buusee mana yaalaa sammuun isaa ilaalamu duraan dursa fayyaa yoo qabaate taate mana hidhaatti darbatta jechaadha. Fayyaa yoo qabaate sammuun isaanii hojjete taate. Dhageessaa?
Duraan dursa mana hidhaa taataani. Duraan dursa mana hidhaa keessaa baasanii mana yaalaa, mana sammuu. Sammuun isaallee ilaalama. Nagaa qaba gurbaan kun silaafuu nagaa qaba. Yoo nagaa hin qabaanne yoo nutu cubbuu keessa galaa jirra bar. Cubbuu keessa galaa jirra bar nuti. Amantaa arrabsineennee cubbuu keessa galaa jirra. Nama kana kan geessu qabnu mana yaalaati obboleessa kee. Viidiyoo isaa deemaati ilaala. Namni fayyaa kana ta'a. Namni aqilii qabu kana ta'a. Namni sammini hojjetu kana ta'a. Yaa ijoollee musliimaa dhaabbadhaati ilaala. Amantaa kamillee qabaatu. Dhaabbadhaati ilaala. Sila mana yaalaadha namni kun deemuu qaba. Mana yaalaa deemee ilaalamuu qaba jechaadha. Mana yaalaa deemee sammuun isaanii hojjetamoo bareeda jiramoo maali rakkoon gurbaa kanaa? Arrabaan tokkoffaa. Abbaan kee arraba si dhaale. Ana arraba nan dhaale yaada nan dhaale. Arraba nan dhaale yaada sin dhaale. Arraba keessaniif deebii tokko hin qabu. Jazaakumullah. Girrisaadhaaf an deebii tokko hin qabu arrabaaf. Beektaa? Yaalamuu qabaa silaa ilaalamuu qabaa. Okay. Keeniyaa deemee waraqataaf waan kanaaf kana jedhaa jira yoo jette taate edda Keeniyaa deemee miti wanti kun. Argitee? Biyya keessa gaafa turellee nama akkana turedha. Maraatuu abbaati hidhata. Amantaa kamillee qabaatu. Maraatuu sabati hidhata. Maraatuu sabati hidhata. Dhugaa rabbii ijoolleen viidiyoo isaa arginaan nan ilaale malee viidiyoo waggaa 3 natti argan. Waggaa 3 fayyaa. Waan gaafa biyya keessa ture. Gaafa biyya keessa ture. Viidiyoo waggaa 3 jechaadha. Gaafa biyya keessa ture. Maal hojjetaa ture? Gaafa biyya keessa ture. Fayyaa qaba gurbaan kun. Ilaalchisa akkami? Namni fayyaa qabu udaan nyaata. Udaan goggogaa nyaata namni fayyaa qabu. Namni fayyaa qabu dhiirri tokko dhalaa fakkaata. Namni fayyaa qabu namni aqilii qabu. Namni sammuu qabu. Ilmoo keessanitti rabbi sin deebisu jechaadha warroota ilmoo qabdan. Wallaahi laazim. Amantaan barsiisee dhaban. Fayyaa qaba, aqilii qaba. Amantaa islaam aqilii qaba. Namni aqilii hin qabne tokko salaachuu danda'a. Seerrabsuu danda'a, qeequu danda'a, maskiida keessatti boola'uu danda'a. Namni aqilii hin qabu keessaa beesii beeka kun. Yaabbaleessu. Eessaa si beeka jireenya? Eessaa addunyaan baqqanyi, aalam baqqachi. Kabtaan addunyaan nageessa akka barbaade amma du'uut. Bakka addunyaan nageessa nama abdii kutate beektaa? Jireenya irraa nama abdii kutate beektaa? Namni kun nama jireenya irraa abdii kutateedha. Jamba jiraatutti. Nama jireenya irraa abdii kutate natti fakkaata jechaadha. Namni jireenya irraa abdii hin kutanne haala kana ta'a. Namni jireenya irraa abdii hin kutanne haala kana ta'a. Kana ta'a. Utuu gaafatan fayyaa qabaatee utuu ilaalamee utuu maal jedhe okay ilaalamee jira fayyaan qabu nama maraatuu kee maal goota maraatuun akka barbaaddetti dubbatti akka barbaaddetti arrabsiti akka barbaadde maal taati maraatuudha. Maraatuu jechuun beektaa maraatuun lamman gaaf tokko maskiida keessatti walitti dhufan. Anuu maskiida sana keessan ture maraatuun lamman tokko fuuldura dhaabbate tokko duddubbee dhaabbate jechaadha. Lammanuu sammuun hin hojjete keessa jirra. Maraatuun inni dura jiru akkana jedhee gaafa ilaalu maraatuun inni tokko dudubba irratti dhiyaatee jira lammanuu musliima. Ati maraatuu maali maskiida dhufte taade waluma tumuu jalqabani maskiida keessatti jechaadha. Maskiida keessatti waluma tumuu jalqabani. Manni hundinuu salaata cabse jechaadha. Namoota gurguddaadha namoota ciccimaadha maraatuun immoo giidoo qabdi beektaa. Waluma tuttumuu jalqabani jechaadha. Ati maraatuudha ani maraatuu miti jechuudhaan. Laakiin oddaatiin maskiida keessatti hamma nuti maraate mooyi. Ummata tokkookii kanarra jiraatu maraate mooyi fayyaan qabu mooyi gurbaa kanatu fayyaan qabudha. Kanneen dhabe keessaa kana nutu fayyaan qabnu mooyi gurbaa kanatu fayyaan qabudha. Kan na yaaddeessu keessaa kana eenyuun kan fayyaan qabne nuyi moo gurbaa kanatu fayyaan qabu yaa jara keenya.
Nuyi moo gurbaa kanatu dhukkubsataadha. Nuyi moo eenyutu dhukkubsataadha amma? Nutu dhukkubsataadha moo gurbaa kanatu dhukkubsataadha? Nutu sammuun qabu moo gurbaan kun sammuun qabu? Barreessaa jalaan eenyutu dhukkubsataadha miidiyaa kana irratti? Eenyunni barbaadee isa ilaaluuf fooloo godhe? Nuyi miti. Wallahi ani hin beeku sin jedhaa jira. Eenyunni barbaadee deemee fooloo godhee kan hordofaa ture? Viidiyoo isaa seenaatti ilaalaa. Eenyunni barbaadee deemee hordofaa namni ture? Namni hordofaa barbaaddanii deemtanii nama kana hordoftanu maali jettanii kaatanii waa gargaartanii beektu? Gurbaa warroonni kiristaanaas warroonni islaamaa maal kana taate maal kana uffatte maal dhalaa fakkaatte kun aadaa safuu Oromoo keessa hin jiru. Dhiirri shamarran fakkaatee deemuun hin danda'amu. Seeratti illee biyya keenya keessa dhorkaadha. Amantii illee dhorkaadha. Waan kana iddee namni gurbaa kana gargaara jira. Gargaarreerraa, ilaalleerraa, yaalleerraa nama tokko yaaltee gargaartee bira dhaabbattee gurbaan kun otuu jimma ta'e taate akkanan hojjennu maaliif yoo jette taate gargaarsa goonaa jechaadha walitti qabamne akkasii miti. Ijoollee argiteetta ijoollee amantii jijjiirreerra jedhanii sheekota keenya amantii jijjiirreerra jedhanii dhufanii miidiyaa kanarratti masqala keewwatanii dhufan. Noo kottaa maal rakkattani gargaarsa barbaaddanii maal barbaaddani maaliif amantaa keessan irraa baatani ennee gargaarsa goonee jira miti miidiyaa irratti. Gargaarsa godhamee jira miti miidiyaa kana irratti. Maaliif deentane kottaa jennee gooneerra miti. Maraatuu rabbii nuun gaafate wallaa laasim. Anaa unkaan nu gaafachuu osoo dhiisaati maraatuu rabbii nuun gaafatu. Nama sammuun hojjenne rabbiin hin gaafatu. Wallaa ati baradhu hedheeti nama kanatti kennee fi rabbiin nuun gaafatu. Ani gaafachuu hin danda'u jechaadha. Ani giidoo qaba hedhee gaafachuu hin danda'u. Rabbiin hin gaafatu jechaadha. Nama fayyaa nama sammuu hin qabne nama fayyaa hin qabne rabbiin hin gaafatu jechaadha. Rabbiin ni gaafata. Amantii kam keessatti gaafata? Nama sammuun isaan hojjenne. Rabbiin ni gaafata. Rabbiin hin gaafatu jechaadha. Zarraafi nama jagnaa qabnee jirra. Nama maaliidha? Mana maaliidha? Nama rabbiin arrabse. Nama nabiyyii keenya arrabse. Amantaan zarraaf jechuun hin ijaaramu abbileeyyan kiyya. Jaalalaan malee zarraaf jechuudhaan amantaan hin ijaaramu. Zarraaf jetteef amantaan hin ijaaramu. Beektaa? Zarraaf jechuudhaan amantaan hin ijaaramu. Sodaachisuudhaan asfaraarra'uudhaan amantaan hin ijaaramu. Amantaan jaalalaan amantaan islaamaa kan ijaarame jaalalaan. Jaalalaan keessattuu Afrikaa keessatti kan ijaarame jaalalaan kabajaan barsiisuudhaan kan dogoggore karaarraa kan si arrabse karaarraa gaafa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jaafarfaa Ardulabash gaafa ergan haala kamiin qeebale Najaashiin eegdonni Najaash maal jedhaa turan? Eegdonni Najaash saanjaa baasanii jaroota kana malee dhaagalchisan salata lukaatti galchi gaafa jedhan Najaashiin maal jedheen? Najaashiin kiristaana ture miti paappaasii ture miti maal jedheen? Dhiisaa haadha geenyuun gaafa arrabsan maal jedheen? Dhiisaa haadha geenyuun meemee irraa haadha geenyu ergaa jarri fidan akkasii miti jaalalaan jechaadha. Meemee ergaa jarri fidan haadha geenyu haa hordofnuudha. Jaalallaan deemanii jaalallaan qeebalamanii jechaadha. Argite amantaan islaamaa Oromiyaa keessatti hin dhumne. Islaaminaa isa ta'u kan addunyaati malee amantaan islaamaa kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Yesuusis kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Beekta kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Oromoon nabiyyii tokkichi hin qabu. Nabiyyii tokkichi hin qabu Oromoon. Gurraachillee nabiyyii hin qabu yaabboleessa kee. Afrikaa kan ta'e nabiyyii tokko hin qabu ergamaa tokko hin qabu Afrikaan. Gurraachiin nabiyyii tokko hin qabu Afrikaan. Wallaa laazim nuti gurraacha kanaaf ikkoona. Gurraachiin nabiyyii tokko hin qabu ergamaa tokko hin qabu. Ni qabna. Ergamaa tokko hin qabu Afrikaan jechaadha. Ergamaa tokko hin qabnu nuti. Keessi keenyi seerri keenyas gurraacha ka ta'eef. Ergamaa tokko qabda. Profeetiin
Afrikaa irraa kan dhufe jira. Profeetiin Afrikaa irraa kan dhufe jira. Meemenettiin Israa'el amma jibbinu irraa profeetiin danuun Israa'el irraa bahan. Iraan irraa bahan. Sooriyaa irraa bahan. Suudii irraa bahan. Afrikaa keessa profeetii tokko bahee jira. Waanuma dhageenya hordofaa jirra miti. Waanuma fudhanne waan qalbiin kee amanee fudhate hordofaa jirra miti. Qalbiin kee waan amane tokko amannee fudhanne miti. Ani musliimummaa amantii islaamaa akka amanee fudhadhettis inni kiristaanas inni peenxees inni waaqeffachaas kanuma amanee fudhate jechaadha. Akkasii miti. Profeetiin tokko gurraachi maaliif hin jiraatu koy? Kanaaf rabbii uumamaan Allah laata istiya yaadaan yeroo nabiyyiin tokko gurraacha irraa maaliif hin baane? Dhiisi Oromoo keessa gurraacha irraa nabiyyiin tokko hin jiru bara. Ergamaan rabbii gurraacha irraa tokko hin jiru bara. Afrikaadhuma keessaa gurraachi tokko jira jira keenya. Afrikaadhuma kana gurraachi tokko jira. Ergamaan rabbii gurraachi tokko jira. Ni jira beemee ergaraa rabbii. Ni jira barreessa. Afrikaadhuma keessaa biyyuma Afrikaa keessaa nabiyyiin tokko jira. Maaliif hin baane nabiyyiin tokko? Gaafiidha baranna. Taap godhi. Kana namni gaafatu jira. Wallaahi laajib yaadi xiinxali baradhu. Wallaahi meemee biyyuma Afrikaa jedhamu keessaa nuti namaa gadi. Rabbi nama taasisee nu uume. Gurraacha taasisee nu uume. Profeetiin tokko Afrikaa keessaa hin jiru bara. Profeetiin tokko. Profeetii tokko Afrikaa biyya gurraacha irraa hin jiru bara. Ni jira. Profeetii kamtu jira mee? Wakkaan ergamaan rabbii nama tokko naaf fide Afrikaa keessaa biyyuma gurraacha keessaa hin qabnu bara. Kanaaf keessi keenya sarri keenyas gurraacha jechaadha. Waanuma dhageenya irraa amanne miti. Waanuma nutti himame irraa amanne. Fudhanne itti deemna irratti hojjenna. Akkasii miti. Oromoo keessaa profeesii kam jira? Amara keessaa, Tigiree keessaa. Ergamaan rabbii eenyutu jira Oromoo keessaa? Warroota Yesuus amantan Oromoo keessaa jira? Warroota Musliimaa Oromoo keessaa profeesii jira? Warroota Kiristaanaa Oromoo keessaa profeetii jira? Profeetiin tokko jira, ergamaan rabbii tokko jira Oromoo keessa. Laala, kaaya jaya dir. Oromoo keessa profeetiin tokko jira. Salamoon. Eenyu jira? Afrikaadhuma keessa profeetiin tokko jira. Sheer godhi meemee nama nuufidi. Sheer godhi nama nuufidi. Namu gurraacha tokko nuufidi. Afrikaa keessaa profeetiin tokko jira. Namu gurraacha tokko nuufidi. Kanaaf ikkoon waan argine irratti girrisna. Sheer godhi koppilinki godhi. Sheer godhi koppilinki godhi. Nagalcheeti salfii qabattanii eegaa jirtanii akkan. Taaptappiin hin jiru, sheeriin hin jiru. Taaptappiin gootanu, sheeriin gootanu salfii qabattanii akkana teessan dhaabbattu jecha. Hiriira qabattanii. Hiriira qabattanii akkana teessan. Hiriira qabattanii akkana teessan akkana jechaadha. Odeessuudhaaf laakiin taaptappii sheeriin gootan. Akkasii miti nagalchi maal goota? Hiriira qabdee asirra taa'aa jirta odeessuudhaaf. Kan odeessu danuu dabar. Taaptappiin gootuu sheeriin gootuu asirra teessa hiriira qabattee jechaadha. Ani girrisummaa akkasii hin danda'u bar. Taaptappiin gootu sheeriin gootu hiriiruma qabatta odeessuudhaaf. Akkasii miti hiriiruma qabatte akkasa. Okay. Footoo kana caala yoo footoo wallahi na ajaa'ibe bar kana ilaaleetan nama kana irratti gaafa iyyinu rabbiin nu gaafatini rabbiin waa dhiisu nama kana irraa gaafa iyyinu rabbiin waa dhiisu gurbaan kun fayyaa qabamoo fayyaa hin qabu akka namaatti maal argate maal miidhame silaa dhaga'uu silaa gargaaruu silaa bira dhaabbachuu kan qabnu nuyi gaafa muslima ture
Okay, amma amantii jijjiirratee deeme. Kiristaana haa jennu. Fayyaa qabaa gurbaan kun. Amantii sana amma tokko beek. Nama baratee dhaayi. Rakkoo maalii qaba? Kanaaf ikkoona profeetiin tokko gurraacharraa hin uumanne. Gurraacharraa. Afrikaadhuma keessaa profeetii tokko hin qabnu. Profeet yookaan ergamaa rabbii tokko Afrikaa keessa hin jiru. Ergamaan Waaqayyoos Afrikaa keessa hin jiru. Yesuusis kan keenyaa miti. Yesuusis kan keenyaa miti. Kan Oromooti miti. Oromootu fudhate. Nabii Muhammadis kan Oromooti miti. Oromootu fudhate. Amannee fudhanne. Yesuusis kan keenyaa miti. Amannee fudhanne. Nabii Muhammad kan keenyaa miti. Amannee fudhanne. Museenis, Isaanis hundinuu kan keenyaa miti. Amannee fudhanne laakiin. Amannee fudhanne. Daandii jaraa deemuudhaaf. Jarri haala kanaan nun barsiifne jechaadha. Profeetiin tokko illee gurraacha keessaa hin jiru. Profeetiin tokko gurraacha keessaa hin jiru. Yookaan ergamaa rabbii tokko gurraacha keessaa hin jiru bar. Tokko illee fiduu hin dandeessan. Afrikaa guutuu keessa ergamaa tokko fiduu hin dandeessan. Nama tokko fiduu hin dandeenyu bar. Meemee natti himi. Ergamaa rabbii Afrikaa keessaa nama tokko natti himi. Ergamaa rabbii Afrikaa keessaa natti himi nama tokko. Barreessi ergamaa tokko. Ergamaa rabbii tokko. Afrikaa keessaa natti himi. Natti himi. Barreessi jiraan. Ergamaa rabbii tokko natti himi Afrikaa keessaa. Afrikaadhuma guutuu keessa uummatuma gurraacha keessa Afrikaa ergamaa rabbii tokko natti himi. Usiidha maqaansa. Usiidha maqaansa. Ayyee kan beekumsa hin qabne. Fakkaatee deemuun jechuu malee deebiin hin jiru jechaadha. Deebiin hin jiru. Deebiin usiidha. Hin jiru. Deebiin hin jiru. Afrikaadhuma keessaa ergamaa rabbii natti kenne hin jedhe. Afrikaadhuma guutuu keessaa Iraan ni qabdi. Ergamaan rabbii garri caalu eenyu? Eessaa bahan yoo jette eessaa bahan meemee natti mishi. Eessaa bahan? Garri caalu eessaa dhufan? Eessaa bahan? Arabarraayi, Faarisirraayi, Israa'elirraayi eessaa dhufan? Eessarraa kan bahan? Barreessi jalaan. Arsiirraa. Arsiirraa jenne. Barreessi. Nama deebiina kennite galuu dandeessa beer. Harargeerraa jedhe. Harargeerraa ergamaan rabbii eenyunni? Caatiidha. Caatiidha. Harargaa Jimmarraa Abbaa Jifaar. Arsiirraa Sheek Huseen. Ergamaa rabbii nutti himi. Ergamaan rabbii Afrikaarraa guutuurraa si jedhaa jira. Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Naajeeriyaa, Somaaliyaa, Suudaanirraa biyyoota hunda keessaa ergamaa rabbii natti himi. Taap godhi nama beekumsa qabu naa fidi ka. Meemee gara shaadaa naa fidi. Dhufuu danda'u deebisuu danda'u gaafii kan. Gareen shaadaa meemee naa deebisan viidiyoo kana sheer godhaate na qaqqabsiisa. Afrikaa keessaa maaliif gareen shaadaa lammanii? Gareen shaadaa lammaniitti sheer na godhi. Garee shaadaa lammanii. Garee shaadaa lammanii jechuun garee poolitikaa lammaniiti. An poolitikaa irratti jaran beeka ture. Akkasii miti. Gareen shaadaa lammanii garee poolitikaa turan. Lammanuu jechaadha akkuman beekutti miidiyaa irra kaleessa dhufte ati. Kaleessa dhuftani miidiyaa irratti.
isin fooloodhaan nama ilaaltu miti nuti fooloo argachuudhaaf nama ilaallu. Gareen shaadaan lammanii garee poolitikaa lamaati. Gareen poolitikaa lamman kunii maseenjarri yookaan immoo ergamaan rabbii Afrikaa keessaa eenyu gurraachi. Gurraachi eenyu Afrikaa keessaa jedhaati na gaafii na gaafadhaame. Maaliif Afrikaa irraa dhabame jedhaa na gaafadhaani. Jazbaan sii malee anaa miti. Jazbaa itti wallaalte. Deebii wallaalte maa jazbaa naa itti. Jazbaan sii malee anaa miti. Ani waan hin beekne tokko gaafachaa jira bara. Ani waan hin beekne tokko gaafachaa jira bara. Yoo beekte taate natti jazbaadhaa maqaansaa. Ergamaan rabbii eenyu Afrikaa keessaa biyya gurraacha keessaa. Eenyu. Kanaaf ummata gurraachaa fi kanaaf ummata gurraachaa ummata gurraachaaf kanaaf carraan keenya gurraacha kan ta'e carraan keenya jechaadha. Distii madaamii dhiquu kaartoonii faranjii baadhachuu akkasii miti kanaaf carraan keenya ta'e kaartoonii faranjii baadhachuu distii madaamii dhiquu carraan keenya kanaaf ikkoono kanaaf gurraachuma taanee hafne distii madaamii dhiquu kaartoonii faranjii baadhachuu karaa faranjii qulqulleessuu hoolaa arabaa eeguu kanaaf carraan keenya kana ta'e bar carraa keenya bar gurraacha carraa keenya kana ta'e waliin nageenyu of hin nageenyu carraan keenya distii faranjii dhiquu kaartoonii faranjii baadhachuu akkasii miti kaartoonii faranjii baadhachuu karaa faranjii qulqulleessuu kaamiyoo gurguddaa kan faranjii oofuu akkasii miti carraa keenya akkana ta'e arabaaf ergamuu faranjiidhaaf ergamuu hoolaa jaraa eeguu reettii garaa eeguu gaala jaraa eeguu nutis nama barre abboleessa kiyya nutis nama nutis jiruu baadhee barbaadna bare carraan gurraachaa kanuma ta'e bar carraan gurraachummaa keenyaa kanuma ta'e bar kanaaf wal nyaanna deebifnee jechaadha. Allah lazim kanaaf wal nyaanna bar kanaaf wal hin nageenyu bar kanaaf beekumsa beekamtiin qabne faana fiigna bar kanaaf beekamtiidhaa fiigna malee beekumsa hin qabnu bar beekamtii argachuu fiigna malee beekumsa hin qabnu bar kanaaf naannoo mandaraan wal ijaarra bar kanaaf wal irra duulla bar kanaaf tokkummaa hin qabnu bar kanaaf waliif hin yaannu bar argite kanaaf wal irratti hojjechuu malee wal bira dhaabbannu bar maali carraa gurraachaati gurraachummaa keenya kanaaf gaafa duune warqiidha gaafa lubbuudhaan jiru wal bira dhaabbannu bar argite gaafa duune warqii gaafa duune warqiidha gaafa duune walii boonya gaafa duune wal bira dhaabbanya gaafa duune wayyoo inna footoo qabanne wayyoo inna gaafa duune jechaadha gaafa lubbuudhaan jiru kiniinidhaaf wal bira dhaabbannu bar kanaaf carraan keenya arabaaf distii dhiquudha faranjiif kaartoona baadhuudha hoolaaf gaala arabaa eeguudha karaa faranjii qulqulleessuudha carraan keenya kanuma jechaadha gurraacha. Maali nuti yaa rabbi maal balleessine nuti badiin keenya maanni yaa rabbi badiin keenya maanni yaa rabbi nuti wallaahi laazim badiinuma ummata gurraacha kanaa maanni na dhibe bar badiin keenya maanni dhugaa badiin keenya maanni of gaafadhu. Labaasee namaa gadi taa'uun jaaladhu ani. Walqixxummaa dheettanii miti silaa. Badiin uummata gurraachaa maali? Himee profeetii tokko Afrikaa irraa naaf hidha. Waamtuun jiru nama sammuu faranjiitiin ajajamti hundi isheetu. Maal beektu warri Afrikaa tun himee? Ajaja faranjii fudhattee sadaqaa nuu kenniti faranjiin mee? Qawwee nutti gurgurti asii amantiidhaan nuuf wal ficcisiisti ofii qawwee nutti gurgurti mee amma ati Faransaay jirta ani Jarmanan jira lolli jiraame
Nagaa. Amantii adda addaa qabu. Masgiidni sin jira, tan ortodoksiittis, kan kaatoolikiittis sin jira. Mee lolli jira. Sammuudha fagaatanii jiru siif galee. Akka ati waliin kaane akka ati hin baranne amantaadha sammuu si xaxaniitoo san booda ati qawweedhaan wal fixxaa qawwee hin gurguratu ergamtuu isaanii taata warqii keenya hin fudhatu Afrikaa keessaa buna keenya fudhatu qabeenya hunda fudhatu meeshaa moofaa waggaa 10 itti fayyadaman asii hin gurguratu nurratti akka kinoo doktoroonni yoo qoricha wayii tamaraan beektaa antuuta irratti yaadu. Kan keenya immoo wallaalaa kanaa mitire badee amantiin kiyya tuqame gandii kiyya tuqame maaliin kiyya tuqame albee qaabatee walitti fiigaa jechaadha. Kuni amma maalidha barumsa dhabuudha jechaadha. Wallaalummaa kana nu godha. Mee biyya nagaa kana keessa Oromoo uummata bareedaa kana keessa baanee tooyi maa wal jeeqnadha amma miidiyaa kana fayyadamanii ati amma akkuma akka kiyyaa nama taraa tokko garuu Oromoon walitti hin bu'inaadhaare kaayyoon kee kanaa miti kun sirrii miti jechaadha. Amma miidiyaa kanarra ta'anii namni kana jedhu jiru be ganda nama arrabsa. Yoo dhufe taatara ana gara caalu kan arrabsan amantii musliimaa maaliif na arrabsaniin beeku. Okay, gareen shaadaa poolitikaa ta'uu isaa nan beeka. Gareen shaadaa gareen Jawaar Mahammadii ta'uu isaa nan beeka. Kanaan dura waan taas maasa eenyu faana turani nan beeka. Gareen paastaroota miidiyaarra jiranu gareen maroo ta'uu isaa nan beeka. Heedfoonii kee sirreessi. Heedfoonii irraa buqqisee heedfoonii qabaatte. Yookaan bilbila kee xiqqoo ishee bakkeen kun akka lafatti gadi waan hin jenne dagalee qabte innuma ishee akka sagalee. Riippoortii irra jiruuf riippoortii godhaa jiru guyyaa guyyaatti naan ilaalaa jira. Riippoortii miti. Taaptaa godhaame yeroo tokko warri jala jirtan koppiliinki godhaa. Abbaa amantii caala nutuffattan kana isinii wayya dhugaa. Waliin ajjeesina isiniin jechaa jirra. Waliin jeeqina isiniin jechaa jirra. Wudduutti ulee waliin kaayina isiniin jechaa jirra jechaadha. Jarri kun kan isiniin jedhu. Oromoo dagaa. Inni kaani Oromummaa keessa dhokachuudha. Inni kaan immoo amantaa keessa dhokachuudhaaf. Kun immoo Oromoo keessatti barbaachisaa miti. Jaallattu jibbitu dhageessa. Gareen shaadaa eenyu maal turan yoo jette taate. Garee mataa qabii, luka qabii, harka qabii poolitikaa keessa nama turanidha. Poolitisaan kun kassaree tura. Gareen immoo paastaree dheemii ijaarra yaa'u kan garee poolitikaati jarris. Garee Oromummaatti amanu, garee qawweetti amanu. Oromummaan qawwee malee kan wayyame qawweetti amanu sammuu garee shaadaa isaan wayyame. Lammanuu Oromoo biratti barbaachisaa miti. Oromoon amantii adda addaa qaba. Mana tokko keessa kiristaanni jira, pheenxeen jira, waaqeffachaa jira, kan amantii hin qabne jira. Jira, maatii kee keessa jiraan akkasii sun. Eeyyee. Kiyya keessa amma pheenxeen hin jira, musliimni hin jira, ortodoksiin hin jira. Maatii kiyya keessa yoo hin jiraanne, hiriyoota kiyya keessa jira jechaadha. Argitee? Wanti kuni, for example, meemee akka namaa